السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رمولا ربي صدار ورّي صدار بيا كيس جرتم فيديو تنشر وليف كودا ولا جيسسا رمو دبين ججبات تجر إذا أمر إلمان رمولا إيس أكتاتهم برامني نما لما ما تصارت تجيسي بولي جتشاجرن أما في جولسون حرارة تهنا جيما شوا آرسي ولو تهنا الدم بافن ورثما جرا هنگا الدبافن أبصان ويقدا إلمان أرمودا ورّي باديا جرتن أرموتي والكوبا كباردا أبوليسي كمالك جرا مبك جرتني أكما نموما فرما ولتك أبدنين أكما هريوما ولك أبدنين والبيكتنين والكوبا كباردا يا أرموتي meeqatu amma kan namni irraa quban qabne baadiyaa keessatti du'aa jira bakka meeqatti jarri nama ajjeesne nama hangana ajjeesne jechaa jiran garuu nama du'e san nuti quban qabnu haati abbaan har'a naa bilbila boruu naa bilbila jaa aramni asii ummaalli kiyya na jala bade jeet ummaala biraa fidata garuu inni du'ee jira gaara keessatti obboleeyya rabbi sodaadhaa viidiyoo tana sheer walii godha rabbi ijaa wal quba qabaadhaa warra miidiyaa tiiktokaa feesbuuka fayyadamni dubbii tanarraa quban qabne warra baadiyaa kee jiru itti dawwalaa walii hima yaa oromooti ya gaafa du'ootan bichaa waliin boohina ijoollee meeqa ijoolleen wallaahi laziim miidhamaa jiru nama meeqatu dararamaa jira amaari biyya tana keessatti muqiimni isaanidha warri seeran biyya tana silaa hawaalaa dalagulleen ummata keenya irratti ijoollee isaanii ijaaree ficcisiisaa jira nuti immoo inni keenya akkanumatti ta'aa jira jecha takka kan ummata isaati dalagu kan ummata kanaa dubbatu nagar ijoolleen teenya ijoolleen baadiyaa jirtan yaa ilmaan oromoo of eeggadha wallaahi laziim hedduu tokko garaa nama nyaata rabbiin ijoollee dhumte saniif rahmata haa godhuuf maal godhangaa Mara kadaddaati araaramaa osoo hin taane bakki itti nama lolan jira. Bakki itti maslaa ofiidhaatis laalan jira. Amaara bakki itti qabamuu qabu jira. Ijoolleen as keessaa hin beekanii. Obboleeyyan kiyya dhugaan isinii himaa biyyi tuni biyya akkaan hayrisiidhaa jabaadha. Waa balleessiteetii miti otoo waan balleessin yoo shakkiidhaan qabamte namni abbaa kana keessaa nama Itoophiyaadhaa abbaa kanaa jedhee namni si waamu jiru ol si darbinaan dhugaa jirtu kana beekuu qabdan maqaa kanaatiin maqaa waa nama reebbaatiin maqaa ajjechaatiin nama qabamtee jennaani sani osoo hin hojjetin illee amanta jechuu kaarabaa fi waan adda addaa jira namni waan kan hunda warri as keessa jiru hangi tokko hin beeka jedheetii yaada namumaan qabamintu hin beekne malee hoggaan kana jedhu sodaadhaa isiniin jechaan jiru. Bakka jira bakka ittirraa wal dabsantu jira bakka ittirraa amaara eeggatantu jira bakka ittirraa jalaa bahuu danda'antu jira osoo kanaan godhin dura of qopheessitanii haala itti adeemsa keessaniitis qopheessitanii waa'ee mushaara makiinaatillee qopheeffattanii haala akkasiitiin amaara itti cabsuudhaan malee akkanumatti amaara bakka jirutti haalli amma jiru tokko tokko amma irraan gahamin malee namni hedduu wanni godhuudhaaf deema. Itti aansuudhaan inni amma muqiima jettan ammoo muqiimni dhufee isin doorsisu tokko illee hin jiru. Warri waraqaa qabu kan isin jala jiru kan isin doorsisaa jiru tokko illee hin argamu. Yoo ta'e nagaa barbaadna nagaa taanaan nagaa hundinuun barbaade. Yoo jarri nagaa barbaadde nagaa barbaanne. Hin barbaadan taanaan biyyuma tokko jirraa isinuu argaa jirtan jechuudha. Kanuma ijoolleen hojjetaa jirtu kana. Bakka barbaachisaa ta'etti wal gargaarraa wajji dhaabannaa muqiimni tokko kan kana keessaa dubbatu jiraannaani. Wallahi abbaa takkaaf rahmatan godhina. Yaa wannummaan Oromoo fi wannaa jedhan kun asirratti amma kan wal miidhaa jiru. Nagaha barbaanna nagaha guddinni rakkina akkanaa kana nurratti fidaa jira. Nuti muqiimummaa miti waan feene yoo taane haajaatti hin qabnu kanaaf yoo taate haa baddu nutislee karame dhufne saniin karaa wannaa saniin achi yaaneeti karaa ijoollee dhuftuun galla malee wanni takkallee wanni kanaaf wal sodaatan hin jiru. Wallahi dhugumaan hin jedhama. Kanatti aansuudhaan of eeggadhaadha karaa laalladhaa ijoolleen waa qabdanii harkaa qabdanis karaa itti tolfadhaa karaa keessaniin alatti akkanumaan dhaxxanii mukatti of hin darbinaan isiniin jedha jireenya keessan guutuu rakkinatti namni abbaa kanaallee Oromoon illee si gargaaruu hin dandeessu abbaan takkallee si dubbatuu hin danda'u namni tokkollee waa isinii godhuu hin danda'u kana hubadhaa inni itti aanu warreen biyya alaattidha akka amma deengaddaa kana waa jechaa turan agarte sagalee wahiidhaan irratti ergaa turani
nuti isin guursifnaa safaaraa keessa jirra ambaasii keessa akkana tahaa jirra osoo waan nu godhuu dandahame yeroo nuti waan adda addaa haasonnu waan nu gooti dhugumaan isinitti hima namni tokko waa isin godhullee hin danda'u ka mootummaa kanaan alatti namni waan nu godhuu danda'ullee hin jiru jeeti namanaan namni akkanuma wal sodaachisuu nama sodaachisuu safaaraa keessa jirra achi keessa jirra isin guursifna kana wanni sodaattan hin jiru wanni sodaattan yoo jiraatte akka hin qabamne haga bakka huduudaa darban akka namni hin qabamne yoo waa balleessitanillee tanuma wanni isin eeggattan ani akka tokkootti dhaamsi kiyya kanuma eeggannoon keessan asitti qabamtanii jennaan rakkoo jabaa keessa galtu kana quba qabaadha of eeggadha osoo waan balleessini oggaa waa balleessitan karaa barbaaddadhaa karaa itti asii baataniin hojjetadhaan isiniin jedha galatooma. Thank you, Kero. Asirratti wayin jechuu barbaada akka nama tumsiisutu amanuu tokkotti durumaa waan karaa nagaatti namanu moo nama dubbatee jira hayyee dubbadha. Afarsoo galchime afarfirii afarsoo jechuu jiranii asli Abu Rashid carraa kan naa turte bar moo nagarre. Abu Rashid carraan keessa. Galatoom maakiti. Laala akka goonu dhagaa ijoollee teenya. Wanni goonu ijoollee teenya ta'ammaa gartee kanatti falmattee dhaabbachuu jirtu tan namni eega du'e biyyee walirra dhugeddema akkanumatti miti qaca'u jiru. Dafa fiigee maarree ta'e jettanii mee afaaniin kunoo warri biyya alaa jiru kana godhuu dandeessan. Hidhanchiisaa hannaaf waan nyaatamu waan dhugan keessaafuu leencoota kana babbaroodu tana akka gaarii gabbisa an kana kaniin jechuu barbaadu as gubbaarraa nyanyinyii jechuun humaata akka faayidaan qabdu bani akkaawuntii ammatti na'e dubbiin dhumtu haay maal odeessita duulli banamee bar yoo isinummaan jala galtan malee akka ajaa'ibaatti wal gorsu jiranii bar eenyu gadi miti banaaf akkaawuntii namu mata tuwarre asirraa babbaroodu jirta gartee arra guyyaan itti kanna ijoollee teenya kattanam hidhannoos nyaataas akka jirutti ammarraa eegallee qabsaa'u jirra nuti dhufneen barbaadannee nu barbaaddatanii ijoollee teenya nurraa bakka jiranitti roorroodhaaf itti dhufanii miti deebisaan isaanii barbaada kanaafuu geenuuf alaanaluun geenuuf asirraa bobbokkisuun hojjaddaa keessaanii dafaa waliin nu hidha kanna waan feetan narra murteessaa amman isiniin amma osooniin daqiiqaa takkan dhaabbanne. Kanuma Oromoo. Afaaniin hin dubbatina warri biyya alaa jirus waa godhuu hin danda'u warri jettan akka gaariitti dandeenya. Akka gaariitti bakka taa'uun kaan bishaan yoo kanneen kaan limmata kanneef kaan waan isaa wal qixxeessutti hidhee dubbiin guutamtee jechuudha. Dhiisaa dubbii abaluu qabame hin bahinaa isinis leenca gurguddaan taa'a ergannoo qabdanii maaltu isin babaase asirratti. Warri keessaan hojjechuun dirqama waan taateef ammarraa eegala amma uteessanii laal dubbii maruu osoo hin taane yaada mara an kanan isiniin jaa galatooma garaan hedduu nama gubata hay alaa keessattuu isaan ari'achaa jiraannaa mataa isaaniitti himanii irra jannee bira dabruu agarsiisuu qabna nuti ijoollee teenya aboo rabbiin isin haa dhiisu umrii dheeradha warri laal imimman nurraa hiixan akka gaariitti rabbiin jannataa fi addunyaa irratti illee barakaa isinii haa kan warri asirra deddeemtanii ammoo afaan keessanii gartee nyaq jettan waan namarraa bade abbaan dhufee waan barbaaddatuuf yoo warraa harkaa qabnaanne nutti haa dhufanii yoo waan nurraa harkaa qabatan nuti itti dhaqa harree hedduu qabuutu walirraa gitaa jechuudha itti jabaadha galatooma. Thank you. Tun dubbii haadha dhiirati kun asirratti waa takka dhaame.